Dadhabbii koo waggaa torbaa itti dadhabee itti dafqee na jalaa diigani. Biyya ormaa keessatti ay jireenya biyya keenyas. Hanga yoomiti laata? Yoomnuu darba laata? Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqessuun yaawwayetu akkam jirtu ana bolettiin keessan nagaa gootuun qabasanii jecha egaa warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu takka galatuumaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota koo waan baay'ee nama gaddisiisudha. Nuti kan biyyaa baanuu fi hojjennee of jijjiiruuf malee biyya keenya dafqinee yookiin dafqa keenya dhabuu fi miti jechuudha. Akkuma beekamu obboleettiin keenya tokko dadhabbii koo waggaa torbaan Arsii Itayaa keessatti ijaarradhee dadhabbii koo waggaa torbaa dhabee jettee boossi jechuudha. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif ana osoo ta'e si yoo ta'e maal goona jennee iddoo kana buunee laaluu qabna jechuudha. Wanti kun ka'umsa duraa maal seetanii kaartee pilaanii qabaatee yookiin seera ala ta'ee gisee duraati kan bade wantichi kun kan ijaaramuun yookiin bitamuun isaa kan bade yeruma duraa ka'umsa san jechuudha. Haa ta'uti garuu iddoo kanatti mootummaa silaa keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaati iddoo akkanaa kanarratti gaafa ta'anillee osoo bakkumallee ta'u buusee fi baay'ee gaarii ture jechuudha. Garuu bakka namaa buusuu hin danda'u mootummaan buusan jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ay jireenya kana jireenyuma addunyaa tanaa qabdi moo maalidha garuu? Hedduu takka na gaddisiise dadhabbii waggaa torbaa jechuun ijoollee baay'ee ulfaataadha. Yoo ati waa hin godhatin akkamitti jibbisiisa. Biyya arabaatti itti fatamtee bifa keenyatti qayyarree itti fatamnee hirriba itti dhabnee nyaataaf dhugaatii keenyatti dhabnee akka namaa guyyaa takka hirriba gahaa rafnee hin beeknu akka namaa uffannee bashannannee hin beeknu akkam tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Hedduu takka na gaddisiise yookiin akkas jettu jechuudha. Innaa obboloota koo adaraa keessan ani durallee waan akkanaa kanarratti hojjedheetin ture lafa kaartee pilaanii hin qabne yookiin immoo seeraan ala ta'e hin bitinaa jedheetin jira jechuudha. Keessaayyuu lafa akkanumaan ol jedhaniituma qarshii rakasaa fa'aa wantoota akkasii kanatu jira jechuudha biyya keenya keessatti. Garuu dirqama laalchisuu qabdan gaafa mana lafa tokko bitachuu qabdan jechuudha. Maaliif har'a osoo akka micayyoo kanaa ta'e hagam tokko sitti dhagaha. Hanga tokko sitti dhagahama. Ishee qofaa miti ijoollee baay'eedha. Keessattuyyuu wannaa keessatti adaamaa keessatti hedduu takka mana hedduu diigan jechuudha. Mana ijoolleen waggaa 6, waggaa 7, waggaa 8, waggaa 9 dadhabanii jalqanii itti ijaarratanii itti fixatanii jedhan diigama jalaa jechuudha. Garuu osoo bakkumallee buusanii fi baay'ee bareeda dhaban. Waanuma tokko yoo bakkuma tokko namaa kennuun bareedadha. Garuu maal akka ta'e hin beeku mootummaan bakka takkallee siif hin kennu. Waan duraan yeroo karaan irra ba'ullee wanti tokko yoo irra gahee sii takka iddoo isa sii buusu jechuudha. Kadhammaa hin jiru. Dhugaa isin hin jedha. Anammaa hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif hin jiru jechuudha. Ani yeroo duraa tokko viidiyoo duraa tokko keessatti hojjedheetan jira. Yeroo san akkaratti yoo hin jenne kaartee pilaanii hin qabu ture garuu iddoo laalamee bitame. Akka karaan xiqqoo ishee hin fudhate jechuudha. Karaan daandii makiinaa gubbaa jira kan daandii makiinaa sanii miti kan cinaadhaan bahetu xiqqoo isheen irraa murate lafa jechuudha. Yeroo sanii yoo ilaalanii jedhanii ganaan kaartee pilaanii itti baafame jechuudha. Narraa muratee ture. Garuu yeroo san maallaan jedhanii iddoo siif kenninaa iddoo siif kennina iddoo siif buufna naan jedhan. Ani buusullee baatanii xiqqishuma waanuma xiqqoo murate waan ta'eef karaa meetira 300 irraa waanuma xiqqoo murate waan ta'eef ani isa hin fedhullee naaf kennullee baatan hin fedhu. Garuu yeroo sana akkas jedhanii turanii amma garuu hin kennamu jechuudha. Anumaaf tanaafuu hin kennan yeroo sana akkas ture jechuudha. Garuu amma immoo sirumaayyuu bakkaa buusuu hin danda'an. Ani garuu bakka illee haga ammaa immoo garuu axiriin hin diigamne jechuudha. Axirii ijaareen ture garuu hin diigamne axiriin haga ammaa mana ijaaranaan jedhaniitu mana ijaaruu fedhe jechuudha. Maal isin jechuu barbaade tanani duraan bakka illee hin buusu ture. Amma bakka hin buusan duraan manni illee yoo ijaaramu irra gahee karaa irra bahee mana saniif iddoo hin takka'u garuu amma hin takka'anii jechuudha. Baay'ee badee jira barri ammaa sa'aatii kana keessattuu ijoolleen amma lafa bitattan mana bitattan karaa seeratiin malee adaraa keessan hin bitatina. Seeradhaan malee hin bitana. Dhugaa isin jedha. Yeroo kana baay'ee hojjedhee ture viidiyoo gaaffii ijoollee na gaafatte illee irratti hojjedheetiin ture jechuudha. Waanuma akkanaa kanaan kaartee pilaanii qabu bitannuu moo akkamii kan jettan jechuudha. Seera qabeessa
qabeessa osoo bitattanii hanga fe'e illee haa waddadu jechuudha. Maa kaaree meetirii 200 jechuudha. Maaliif 200 miliyoona hin taane jechuudha. 200 eessatti argamaa miti. Miliyoona maan taane akkasitti bitachuu si washi. Maaliif gaafa seeratu jira waa hunda qaba waan ta'eef wanni tokko si gochuu hin danda'u jechuudha. Seeraan bitamee jira jechuudha. Innaa gaafa mana tokko yookiin lafa tokko bitattanii dirqama keessa seeraan bitachuu qabdan. Seera karaa seeratiin. Amma akka duraanii ol jedhanii mana ijaaruun hin jiru obboloota koo. Maaliif yoon ofii kiyyaa yookiin biyya akkamitti beektaa biyya jirtaa nan gaafadhaanis waan ofii kiyyaa gochaa jiru waan ta'eef sirriitti hin gaafadha waan kana jechuudha. Maaliif akka gizee duraanitti miti jechuudha. Siifin eeyyamanii jechuun mana tokko ijaaruudhaaf eeyyamatti baafachuu qabda. Kaartii pilaanitti sii bahuu qabaa, eeyyamnitti sii bahuu qabaa, maqaa keetti jiruu qabda. Abadan. Amma fakkeenyaaf dhugaa isin jedha obboloota koo gizee lafallee bitattan ammallee wanti beekuu qabdan. Waan kana sirriitti dhaggeeffadhaa ijoolleen biyya ormaa jirru hunda keenya nu fayyada. Anas si fayyada, sillee si fayyada jechuudha. Keessattuu ijoolleen amma aaddasii dhuftanii insi fayyada. Akkasuma kan bitachuu barbaadan illee si fayyada. Fakkeenyaaf lafa tokko bitachuudhaaf akkuma isiniin jedhe kaa dirqama laalchisuu qabdan. Waa hunda isaatu laalchisuu qabdanii gaafa waa hunduma isaa laalchistanii dhaxxanii seera hunda isaa qabaatee waa hundi kaartii pilaanii illee qaqqabaatee ta'an bakka karaa seeratiin bitattan wanni tokko sin gochuu hin danda'amu. Inni lammaffaan immoo dirqama mana tokko bituudhaaf wanti si barbaachisu adaraa keessan maqaa keessaniin bitadha yeroo baay'ee. Kana maqaa keessaniin bitachuu yaala biyya ormaallee hoo jiraate rakkoo hin qabu. Yooma rakkoon hin jiru. Firmuma akka keetii fi suuraa keetii fi firmaa akka keetitti si farramu malee hin ta'an danda'amaa jechuudha. Rakkoo hin qabu. Ani akka kiyyatti na ofii kiyyaatti sinitti maa jira jechuudha. Garuu hin jijjiiramalleedha. Garuu asii achillee jijjiiramuu hin danda'a. Akka kiyyatti naa jijjiiranii jiru jechuudha. Ergumaan as deebi'eeyyuu tokko duraa maqaa kiyyaan bitamee hin jiru. Ergan as deebi'ee maqaa kiyyatti naa jijjiirame jechuudha. Wanta isaa gibira isaa waan hundaa isaa kaffalamee maqaa kiyyatti naa jijjiirame jechuudha. Maqaa jijjiiruun baay'ee ulfaataadha. Kan amma immoo tokkoowwan immoo maquma kiyyaan nan bitadhe jechuudha. Maqaa kiyyaan naa bitan. Ani garuu bira hin jiru maquma kiyyaan naa bitan. Suuraan kiyya maqaanis kiyya firmaatu akkuma kiyyaatitti naa farramanii jechuudha. Obboleewwan koo sisteegoowwan kootu naa farrame jechuudha. Kanaaf dirqama ofii keessanii osoo isinii bitattanii maaliif jijjiiruun birrii qarshii baay'ee fixa. Dhugaa yoo xiqqaate mana tokko irratti lafa tokko gara keetitti maqaa keetti zoorsuudhaaf nama maqaa sii bitee irraa zoorsuudhaaf galabaxachuudhaaf xiqqaate piroosesii wajjiniin 100 si fixa. 100 si fixa. Sanii gadi yoo jabaate 70-80 si fixa. Muka yoo jabaate immoo 100 si fixa. Dhugaa isiniin jedha sobaa miti baay'ee dabalee jira. Maaliif akka ta'e hin beekne maqaa jijjiiruun hedduu takka ulfaata akka duraanitti miti jechuudha. Duraan hagamuun kaffalanii jechuudha. Innaa amma garuu baay'ee ulfaatee jira. Isallee beekuu qabdan mana bitachuudhaaf. Amma kana bitachuudhaaf kanneen beekuu qabdanii akkuma isiniin jedhe immoo mana ijaaruuf illee eeyyama baafachuu qabdanii. Isa sadaffaan mana ijaaruudhaaf immoo yoo lafti keessan kaartii pilaanii waa hunda qabaate dirqama san maannoo gochuu qabdan. Eeyyama baafachuu qabdan. Eeyyama mootummaarraa baafachuu qabdanii ijaarradhaa jettanii baafachuu qabdan. Gaafa hin baafanne taate akkuma miiciyyoo kanaas hin godha sin jalaa diigaa jechuudha. Akkasi kana dhaamsi kiyyaarraa ijoollee biyya ormaa jirtan adaraa keessan akka kooti jechuudha. Adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa iddoo kana irratti gaafa lafa bitattanis akkanumaa lafa bitanii bichaa osoo hin taane lafti sun kan akkamii jettanii laaluu qabdanii maatii keessan laalchisuu qabdanii nama sinii bitu immoo laaluu qabdanii akkasuma immoo karaa seeratiin sinii bituu qabu osoo danda'ame kaartii pilaanii argattan taanaan maashaallaadha dhugaa sin jedha. Innaa akkas gorsi kiyyaarraa ishuma tanaadha. Viidiyoo kanarraa waa hin barattu hidheetii yaada. Akkasuma yaada qeeqaa qabaattan koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa. Hoo jaalattan immoo laayikii godhaa. Namoota biraan bahuuf haalaa isin jira. Nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a. Aga viidiyoo biraatii walitti deemnee immoo wanta argine waliif qoonnutti ka viidiyoo makanaan nagaa naa ta'a fayyaa ta'a isin jaalladha isin kabaja obboloota kooyi. Baay'ee.